sabni Amaaraa akka sabaatti bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed keessaatti aangorraatti dhiibameera. Uummanni Oromoo addatti maal fayyadame kan jedhuu fi rakkoolee siyaasaa biyyattii irratti Piroofeesar Mararaa Guddinaa waliin turtii taasiseera. Mirga isaanii qabsaa'anii, mirga isaanii dhaabbatanii, sabni isaanii akkuma saba keenyaa miidhamaa akka jiru, dhiibamaa akka jiru, isin agarraa jechuu kooti. Iddoo tokkotti dimookiraasii ta'ee, iddoo tokkotti immoo kan biraa ta'uu hin danda'u. Kan isiniif dhiyeessu Anzalaalam qabarratti Harargee Bahaa Naaguraa magaalaa Guraaddoo Keellaa jedhamuun beekamutti sanbata dheengaddaa daa'imni maatii jalaa badee daandii gubbaa bule waraabessaan miidhaan cimaan irra ga'u himame. Daa'imni umurii waggaa 10 kun maatii biraa erga badee torbee tokko kan lakkoofse yoo ta'u maatiin barbaacharra turaniiru. Sanbata duraa daa'imni isaanii waraabessaan miidhamuusaa dhagahuun gara hospitaala waliigalaa gaara mul'ataatti imalan. Hojii gaggeessaa olaanaa hospitaala waliigalaa gaara mul'ataa kan ta'an obbo Hajii Galataa miidhaa daa'ima kanarra qaqqabee waayila koo Abtaamuu Xibabuutti himaniiru. Miidhaan isaa miidhaa baay'ee cimaa jechuun danda'ama. Karaa fuula isaa karaa bitaa kanaan gara mataatti gurra gara fuulatti lafee karaa mataa kanaan xiqqoo ilkaan seenee jira. Kanaaf miidhaa baay'ee cimaadhaan wal'aanamuu jira jechuudha. Erga hospitaala seenee gargaarsi godhamaafii jiru gargaarsi jalqabaa godhameefii jira. Amma xiqqoo karaa bakka waraabessi nyaata saniin ilkaan isaa keessa seenee waan jiruuf jecha miidhaa cimaadhaan wal'aanamuu jira jechuudha biratti. Mee amma daa'imni kun of beekaa? Daa'imni jalqabaa of beekaan turre. Dhiigni illee akka baay'ee hedduu ba'aa ture waan ta'eef jecha malli irraa dhangala'aa ture. Achi booda eega taajilli jalqabaa godhamee fi booda akka kutaa bakka isaanii wal'aanutti yookiin kutaa warri itti seenne dhiigallee baay'ee dhangala'ee waan ta'eef dhiignis kennamee ture. Amma of beekaa haalli inni keessa jiru amma haala baay'ee ammaaf wal'aansa jabaa gaarii argataa jira waan ta'eef jecha. Namoonni tokko tokko lubbuu daa'ima kanaatiif yaaddeessaadha balaan irratti qaqqabee waan jedhu kaasaa turan. Gama kanaan maal jettu isin? Anis jalqaba gisee keessa jaallatee argu akkasitti yaadaa ture. Garuu daa'imni kun wal'aansa gahaa argatee wal'aanamuu jira. Lubbuun waa tokko hin ta'u ni fayya. Skin grafting waan jedhamu jira. Qaama bakka amma waraabessa ciisan qaamni isaa guutumatti gubbarraa kun irraa ka'ee waan jiruuf jecha bakka biraatti irraa qaamni muramee achi gubbatti hodhamuu waan danda'uuf almost haalli inni irraa jiru amma jalqaba irraa amma gisee ilaalle jijjiirama guddaa fi daa'imni kun lubbuun jiraachuu kan danda'u akka duun dandeenye akka fuulli isaa sunillee jala hin fokkannee yookiin immoo bareedinni isaa jala hin banne wanni birallee godhamuu fi waan danda'uuf inni wal'aanamaa ni fayyaa. Guddoo Israa'el Teel Aviv keessatti dhalattoota Eertiraa kooluu galtummaa gaafatanii fi poolisii gidduutti walitti bu'iinsi dhalateen namoonni hedduun miidhamaniiru. Poolisiin biyyattii mormitoota dhibbatti lakkaa'aman kanneen bittinsuuf boombii imimmaanessuu rasaasaa fi xeerraa ispoonjii qaban kan fayyadaman yoo ta'u gariin rasaasa poolisiin miidhaan irra ga'eera. Ministeerri muummee Israa'el lammiilee Eertiraa hokkara kanarratti hirmaatan irratti tarkaanfii akka fudhatan ibsaniiru. Hirphaa Gammachuu. Hookkarri Teel Aviv kun kan uumame rogeeyyiin mootummaa Eertiraa morman. Aangawoonni Israa'el sagantaa imbaasiitiin gaafa sanbataa qophaa'e akka haqaniif waan gaafanneef jedhu. Haa ta'u malee mormitoonni kun deeggartoota mootummaa Eertiraa wajjinis walitti bu'aniiru. Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasanitti mormitoonni kun bakka sagantaan kun qophaa'utti walitti qabamuun imalan. Jalqaba poolisiin gara keessaa akka hin seenne dhorkuu danda'us cabsanii seenaniiru. Mormitoonni kunneen poolisii wajjin walitti bu'uun konkolaataa fi foddaa suuqiiwwanii caccabsaniiru. Poolisiin Israa'el ibsa baaseen miseensonni poolisii lubbuun isaanii balaarra bu'uu waa yaaddaniif shugguxii fayyadamanii jedheera. Dabalataanis poolisoonni 27 miidhaan irra ga'us himeera. Walumaa galatti sababoota hokkora kanaan namoonni 170 ta'an miidhamuun isaanii himameera. Suuraaleen marsaalee hawaasaa gubbaa qoqqoodaman dhalattoota Eertiraa mootummaa deeggaranii fi morman jidduu hokkoraa deemaa ture agarsiisa. Poolisiin Israa'el garee lamaan kana gargar qabuudhaaf yaaluusaa hime. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuun marii mootummaa addaa dilbata gaggeeffame irratti hokkorri kun sarara kan darbe jechuun tarkaanfii fudhachuudhaaf jiran ibsaniiru. Wanti sanbata kaleessaa uumame kan sarara diimaa darbedha. Koreen ministeerotaa har'a hundeessinee deeggartoonni mootummaa Eertiraa hokkara kana irratti hirmaatan akka biyya kana ari'amaniif tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamuuf gaafanneerra. Nuti baqattoota jechuun danda'an. Sababiin isaa mootummaa Eertiraa ni deeggaru. Yoo mootummaa isaanii deeggaru ta'e immoo gara biyya isaaniitti deebi'uu qabu. Ergaa X ammaan dura Tiwitara jedhamee kan beekamu irratti maxxanfameen jiraattonni taatee kana keessatti hin hirmaanne bakkicha akka fagaataniif poolisiin gaafateera. Jiraataa Teel Aviv kan ta'ee fi dhalataa Eertiraa kan ta'e obbo Kebroom Tawaldee hokkora uumame kanaan qaana'uu BBCtti himeera. Wanti uumame kun guddaa nu rifaasiseera. Qaanofneerra. Gaddineerras homaa wabiin nutti hin dhaga'amu. Eessammoo deemna. Dararaa hedduu keessa dabarree biyya keenyarraa as dhufne. Bulchiinsi cunqursaan sun garuu hanga asitti dhufee afaan keenya cufuuf nu dirqisiisaa jira. Aangoo pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii ilaalchisee
garaagarummaan ilaalchaa Eertiraa keessa jiru hawaasa diyaasporaa ta'anittis ceheera. Koolugaltoota Eertiraa fedhii adda addaa qaban jidduutti wal dhibdeen yommuu ka'u kan jalqabaa miti. Bara 2019 keessa baqataan Eertiraa mootummaa biyyattii deeggaru kibba Teel Aviv keessatti waraanamee lubbuun darbeera. Eertiraan waggaa 30ffaa Itoophiyaa jalaa bilisa baate kabajaa kan jirtu yoo ta'u hawaasa diyaasporaa biyyoota garaagaraa jiraniin kabajamaa jira. Akkuma Israa'elitti ta'e sagantaaleen Awurooppaa fi kaaba Ameerikaa garee irratti hokkoraa fi walitti bu'insi dhalateera. Ji'a darbe keessa feestivaalli aadaa guyyoota 3 Kanaadaa magaalaa Torontootti qophaa'ee walitti bu'insa deeggartootaa fi mormitoota mootummaa Eertiraa jidduutti dhalateen haqameera. Israa'el keessa dhalattoonni Eertiraa koolugaltummaa gaafachuudhaaf galmaan 18,000 ta'an akka jiran ni tilmaamama. Kanneen keessaa hedduun isaanii seeraan ala biyya Misrii gammoojjii Siinaa keessa qaxxaamuruudhaan kan biyyattii galan. Baqattoonni kun balaa dararaa fi tajaajila waraanaa dirqii jalaa baqachuun akka dhufan himatu. Eertiraan biyyoota addunyaa cuucaa hamaan beekaman keessoo rakkoon siyaasaa Itoophiyaaf sababa guddaan dubbii aangooti jedhan dura ta'an kaafaa fi hayyuu saayinsii siyaasaa Profeesar Mararaa Guddinaa TPLF aangoo irraa dhiibamneerra jechuun waraanatti galuun lubbuun namoota 100,000 darbuu kan himan Profeesar Mararaan beektotni fi aktivistoonni siyaasaa Amaaraa tokko tokkos gaaffii wal fakkaataa kaasuu jedhan. Garuu gaaffii beektonni siyaasaa isaanii kaasan Itoophiyaa durii olaantummaa Amaaraa irratti hundaa'ee ijaaruudhaa jedhu. Gaaffii siyaasa Amaaraa Oromoo fi Tigree gidduu abjuu wal'iitu jira kan jedhan Profeesar Mararaan rakkoo siyaasaa biyyattii keessaa furuuf marii biyyaalessaa dhugaa gaggeessuu qofatu furmaata jedhan. Garuu bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed kan eenyuti dhuguma Amaar aangoo irraa dhiibameera uummanni Oromoo addatti maal fayyadame kan jedhu waliin turtii taasiseera. Ilaa mootummaan waan fe'aa jedhu isaanis waan fe'aa jedhanii mootummaan kun mootummaa badhaadhinaati. Mootummaa bilisiginnaa jedhamudha. Mootummaa Oromoo bakka bu'u miti isaanis Oromoo duwwaa bakka bu'uuna waan jedhan natti fakkaatu yeroo tokko gaan Oromootti hirkachuu warri barbaadan jiru yennaa rakkatanii kuni qeerroo jedhanii innaa waammata jiru malee mootummaan kun mootummaa badhaadhinaati jechuu kooti. Akka mirgaatti yoo na gaafatte mootummaan kun kan sabuma eenyuyyuu haa ta'u mirga eegaan jiru. Biyya kanaa malaammaltummaan daangaa darbee bal'achaa jira. Mirgi iddoo baay'eetti dhiitamaa jira. Dabballeen akka barbaadutti biyya kana bulchaa jira. Sabni hunduu saba Amaaraa dabalate sabni Oromoo silas waggaa 5 keessa lolarra ture isaan waan fe'aa jiran malee saba hundatu rakkate mootummaa kana. Maaliif rakkate mootummaan kun rakkoo siyaasaa hiikuu dadhabe. Kana keessatti egaa waliigaltee biyyaa uumuu dadhabe. Sirna dimookiraasii fiduu dadhabe. Mirga saba biyya kanaa eeguu dadhabe. Sigalee kan saba hundaa itti kun. Malee kan Amaaraa qofaatti miti jechaa jirtu. Qofaatti miti qofaatti sabni Amaaraa amma bar miidhaa ta'e hunda caala kan miidhamaa jiru erga Tigraayitti lolli haaxinnaatu waa guddatu dhaabbate lolli bal'aan Oromiyaa keessatti deemaa jira. Iyya warra karaa Amaaraa iyyantu jaa miidiyaa keessa bal'atanii jiraniif yoo ta'e malee ammayyoo ta'e miidhaan bal'aan nabsiin lubbiin darbaa jiru hidhaan bal'aan dararamuun bal'aan wanti baay'een Oromiyaa gubbaatti deemaa jira. Amma rakkoon biyya kana keessa jiru rakkoon siyaasaati. Rakkoon siyaasaa kun immoo saba hunda biyya kana keessa jiru sadarkaan tuqaa jechuudha. Beektota Amaaraa warra jedhaman biyya adda addaa keessa jiran waldaalee saba Amaaraan ijaaramanii beekamtii qaban biyya Ameerikaa keessa jiranii fi siyaasa biyya jiru kanarratti deeggarsa kan kennaniif xiinxala kan kennan irraa wanti dhagahamu uummanni Oromoon bulchuu Amaaratti jalqabne Itoophiyaa irratti xumurraa Itoophiyaa bilisa baasnaa kan jedhu ni dhagahama. Kanaaf kaayyoon qabsoo isaanii kun walin dhahuu gam tokko miidhamaa jirra waan ta'eef mirga keenyaaf qabsoofna gama biraan immoo sabni kan Itoophiyaa keessatti qoodan qabu jedhanii yeroo dubbatan. Lasitti waan lama laaluun ni jira. Inni isaanii abjuu fi mataa jiranii abjuun suni abjuu saba Amaaraa hundaati moo abjuudhuma warra Ameerikaa Awurooppaa ta'ee abjochaa jiru moo isa jedhu. Inni isaanii mootummaan kun mootummaa Oromooti. Oromoon isaa hojii gimbaarii karaa kiiloodhaan nu bulchaa jira. Tokko immoo barbaadanii Madagaskar shiftaatu nu bulchaa jiran jedhanii abjuu fi fedhii ofii saba ofii ittiin kakaasuudhaaf isa yaa oolanidha. Kanas ta'u sana waa lama isaanis beekanii itti deeman malee biyya kana yaada jedhanii akkuma warra Serbiyaa jedhan sana biyya kana diiguu danda'u. Isaan kunis abjuu isaan deemsaa jiranii sabni keenya mirga isaa dhiibamaa jira. Mirga sirna dimookiraasiitiin bulaan jiru isa jedhanii fudhannaaf mirga isaaniitti haa qabsaa'anii mirga isaaniitti haa dhaabbatanii sabni isaanii akkuma saba keenyaa miidhamaa akka jiru dhiibamaa akka jiru isin agarraa jechuu kooti. Iddoo tokkotti dimookiraasii ta'e iddoo tokkotti immoo kan biraa ta'uu hin danda'u. Inni isaan deebineeti Oromoon lafan qabu Oromoon maal ta'a Oromoon eessaa dhufeenni jedhanii warri tokko isaanii siyaasni galeef isaa ta'u dhiifis isaa ta'u isaan kaajjaa oolanii saba biraati. Maaliif Oromoon kanas ta'u sana biyya kana keessa
dachii bal'aa kan qabu, qabeenya bal'aa kan qabu, biyya kana keessatti saba guddaa tokkoffaan Oromoodha. Deemneetuma yoo aangoo qabanna jedhanii saba kana akka duriitti bulchinaan abjuu duwwaa ta'a. Yemmi gaachoo hilmoochi kan jedhu jira clashes of dreams. Abjuu wal'iitu. Waa xiqqoo nutti himtu abjuu wal'iitu kana akkamiin ilaaltanii xiinxaltanii kitaaba keessan keessatti akkaataa keessanitti gabaabsitanii? Naasana kanan katabe warra Tigireedha aangoo lakkaa kan qabu isaanis immoo Dimookiraasiin jedhe sirna dimookiraasii mana waaqaa nama geessu ijaaraa jirra. Dimookiraasiin biyya kana keessatti dagaagaa jirra jedhanii saba gubbaatti olaantummaa hin taane akka hin taanetti fidanii akka hin taanetti saba dhiitanii akka hin taanetti garaa baay'ee irratti deebisaa turanii garuu dimookiraasiin isaa dimookiraasii ijaaraa jedhu. Sirni dimookiraasii nu biyyaarra immoo nuti olaantummaa keenya irratti kan dagaagudha jedhanii fudhatanii deemaa turan siigalee. Amaaraa keessaa wali ba'anii beekaan isaanii biyya kana saba keenya nuti uume nuti hoo deebifne sirna federaalizimii amma jiru kanas diigne akka duritti hoo deebifne biyyi kun nagaa argataa guddina argataa sirna dimookiraasiitiin buluu danda'a gara fuulduraatti harkaan fayyadanii abdii ofii himatu. Akkuma isin jedhe warri isaan keenyaa sooxinnaa ta'e nutis ofiin bulchinaa qabeenya keenya gubbaatti abbaa keenya abbaa dachii keenya abbaa biyya keenyaa taanaa oo barbaanne qubaatti baanaa jedhamuu qabatnee deemaa turre qabatanii deemaa turan. Kanatu sadanuu oolaaltee karaa tokkorra hin jiranii jechuu kooti dubbii wal'iitu abjuu walitti bu'u beekaanii saba kana sadan keessaa bahanii baatanii deemaa turanii jechuu kooti deemaa jiru ammas. Inni egaa walakkaatti akkamitti walitti dhufee biyya kana attamitti wajjin jiraannaa ta'e attamitti wajjin jiraannaa. Nagaanis wal biraa oo deemneessoo ta'e innis attamitti ta'a kana qawweedhaanii biyya kana ukkaamsinee biyya kana akka barbaannetti abjuu keenyaan bulchinanni jedhu biyya kana waggaa 100 oli jeeqaa ture ammas jeeqaa jira. Jijjiiramni dhufe jedhamu sunis hojiirra ooluu kan hin dandeenyeef kanaaf jechuudha. Beekaan biyya kanaa jedhamu illiitiin biyya kanaa jedhamu gattaa'ee biyyi kuni nagaa kan argatu guddina kan argattu sirna dimookiraasiin buluu kan dandeessu karaa akkasiiti isa jiru sana hunduu walitti dhufee taa'ee waliigaltee biyyaatti jedhamu naashinaal daayiloogiin jedhamu kuni hojiirra ooluutu irra jira. Dhugaadhaan hojiirra ooluutu irra jira. Isa mootummaan tapha hin taane taphatu otoo hin taane dhugaadhaan hojiirra ooluutu irra jira.